Waaqayyoo isna eebbisu Dr. Girmaa. Mee amma haala addunyaa baay'ee isaan deebistaniitu haala addunyaan amma keessa jirtu keessatti manni amantaa dirree saamichaa ta'eera yookaan dirree daldalaa fi daldalaaf walitti qabaman ta'eera. Iddootti saamichi geggeeffamu, iddootti sobni geggeeffamu, iddootti wanti argi waan biyya lafaa kana keessatti hin geggeeffamne illee keessatti geggeeffamu ta'ee jira. Kanaatiif immoo karaa akka biyya keenyaatti yeroo dhufnu biyya keenya keessatti karaa waldaa warra Ortodoksii lafa saamuudhaan yoo kana goote kanatti jedhanii amantii keenya mootummaa beekaa mootummaan iyyuu waaqeffata jedhanii wanta tokko gochuun jira. Keessumaa gara kan keenyaatti immoo yeroo deebinu namoota raajiitti raajanii saamuun keessumaa yoo miidiyaa tokko irratti argitaniitu ta'e mucaa Oromoo tokko gara lixarraa kan dhufe tokko miidiyaa Yeneetaa jedhamu tokko irratti diyaamandii fidee jennaan diyaamandii sana yeroo inni fidee naafa kadhatamu itti kennu Oromoon gara laafessa waan ta'eef yeroo inni fuudhee itti kennu tajaajilaan raajiin sun immoo harka koo keessaa seexana butee hin badee. Kunoo akkasittiin saamicha guddaa namoota baay'ee boo'aa jira. Lafa keenya irratti karaa siyaasaas namni boo'aa, karaa amantiis namni boo'aa jira. Mee Dr. Girmaa maal jettu? Look, waa'ee amantii biyya keenyaa solution isaa kana jechuudhaaf waa'ee borcamaadha waan ta'eef nama dhiba bakkee tokkorraa kaasuun jechuudha. Let me tell you what happened. Falli isaa barsiisuudha, wangeela barsiisutu irra jira. Waldaan namoonni waaqayyoodhaaf bulan barsiisutu irra jira. Rakkoon biyya san keessaa egaa amma kaasuu hin dandeenyu rakkoon bal'aadha. Rakkoon achi keessa jiru inni tokkoffaani akkana ni argutti namoonni baay'een namoonni baay'een ka'aniiru in this generation. Namoonni wangeelaaf amanaman the youth generation ka'anii jiru. Garuu immoo warri kana keessa achi keessa turan experience qabu beektaa. Ani isaan kanaaf karaa siyaasatiin illee wanni ani dabarsee tokkotu jira. Bishaan keessa yeroo dheeraa turteedhaaf qurxummiin taatu. Limdi experience taane warri of tuulanii fi kanan dabarsee. Bishaan keessa baay'ee turteedhaaf qurxummiin taatu. Bishaanuma san keessa arta wanni ati taatu kaayin hollatta hojii jiraata jechuudha. Kana tokko inni rakkanne tokkodha. Akka wanni haaraan dhufne jechuudha. Yeroo hundaa wanni haaraan tokko dhufu wanna moofatu sitti dinqa yeroo hundaa jechuudha. Wanni nama dinqeessaa argamu jettee haaraa keessaan dhufu. Haara sun velocitiin inni ittiin deemuudhaayyuu haaraadha wanni hunduu. Kan ture santu gufuu ta'ee si eega. Koo keessa akkanatti ilaaltu ani tureeraa miti kan jedhu of keessaa qaba. Duubni isaa dhaggeeffattee jechuudha. Isa kanaafan ani maalan jedhaan qurxummiinuu bishaan keessatti namni bishaan keessa tureef qurxummiin ta'u dhuma tortoraachuutti malee kan jedhu dabarsaan. However, kan keenya namoonni baay'een biyya keenya akkuma beektu economically namni rakkataadha. Ani actually kanarraa kaasuu dhiisee odoonan gara seenaa Oromoo Minilikiin duraa dhaqee siitu qee baay'ee gaarii nan gammada by the way. The way the evil spirit were expanded in the land of Tulama because it was not there. Fakkeenyaaf awwana xanqaayin akkamitti Oromoo keessatti maaliif baay'ate? How did it come? Oromoodha kan xanqaayii qabu Oromoon xanqaayin qabu. Okay, we don't have that evil spirit by the way. We do not worship evil spirit at all. Oromoon waaqa waaqeffata. Waaqa beeka. Waaqni kun waaqa fi lafa uume. Waaqa bishaan kana uume. Okay, kana waaqeffata. Kana keessatti Oromoon hoo galateeffatu namni qaamni galata fudhatu sun eenyu jette Waaqayyoodha. Nati kana oto kolle fiduu hin dandeessan. Al tokko aadaa Oromoo seexaneessuu barbaadu. I have an answer for them. Afuura waaqeffannaa keessatti namni tokko hin waaqessa. Ana kan waaqessu jechuudha. Eenyu waaqessoo jette maqaasaa waamuu qabda. Oromoon eenyu waaqessoo jette Waaqayyoo jedha. Waaqayyoo jechuun እግዚአብሔር isaan jedhan sana afaaniin. Afaan garuu Oromoo ta'e jechuudha. Jehovaa jedhama afaan Hebruutiin. Isa kana waaqessu jechuudha. Amma galanni nani Waaqayyoo waan kana naa gootee kana nuu gootee galatoomii hojjettu eenyu galata kennite. Ani Oromoodha galatan kenna.
galata kanan kennuuf immoo waaqa Oromiyaa naa uume kanaaf hin kennaa jechuudha. Waaqa na uume fan kenna jechuudha. Amma kan galata fudhate eenyu kan galata kennu eenyu. Kana olaalte Oromoon waaqa waaqessa, waaqni inni waaqessu immoo waaqa jiraataadha. Isa alfaaf omeegaa ta'e jechuudha. Isa jiraata, isa dabarsee jiru. Isa uuma hundaati malee uumamaa miti kan Waaqayyoon waaqessu. Waaqa gaara kana uumte yoo jedhu kan uumameen jechaan jiru kan uumeedha. Amma gara keenyaa fida. Gaafii ati gaafatteef very good as I guess. Fakkeenyaaf lafa tuulamaa keessatti gaafa lafa isaa saamanii maqaa isaa jijjiiruu irratti amantaa isaa jijjiiruu irratti baay'ee xiyyeeffatan. Oromoon rakkoo adda addaa rakkoo hawaasa keessatti uumamullee hoo irra ga'u mana murtii dhaquu hin danda'u. Afaan hin qabu jechuudha. Oromoon fan dubbatu. Seexanni yookaan amantaan seexanaa Oromiyaa keessa bal'achuu sababa kan ta'e ummanni Oromoo bakka baay'eetti they use as a firdi beet. Mana murtii ta'e jechuudha. Mana murtii ta'e baay'ate. Isaantu nuuf fide kan barreessanis isaan kan kudhaamanaaf anu kudhaamanaan qaban ture. Kudhaama kan barreessu isaani qeessi isaaniitu naa barreesseena. Ani kudhaamanaan qaban ture kitaaba koo keessatti barreesseera. Kudhaama kan mormaanaan qaba kan harkatti irra nan qaba kan akkanatti akka zinnaaraan haa godhanis nan qaba. Waan baay'ee dubbateera seexanichi. Amma warra madhiyoo kana keessa bee hinduu ta'uu uummata amaaraa qalbii dhiifama gaafachuu baatte naan jedhan kuni bee ani bee duruu bee dhaga'eera bee. Gurbaan kuni gaafa kudhaama kana kutee hin du'aa jedhe seexannis. Ani kudhaamichi yeroon kute waggaa 12 yoo nan guute already kuteera. Amma gaas ga'e ammallee hin duune numan jiran jechuudha. Saniifuu kan fidan isaan. Now what happened? Namni akkaataa itti gaggeessaan fi seerri ittiin waldaa seexanaa keessa warra xanqaa jedhan kana keessa wanni achitti gaggeeffamu akkaataa ittiin gaggeeffamu seera isaa yoo beekte sii gala sirriitti wanni nama jedhu kan yoo seera isaa hin beekne garuu sii hin galu. Seera waldaa keessa jirutu achi keessa jira. Seera mana murtii jirutu achi keessa jira. Okay, seera mana murtii keessatti murtaa'u akkaataan ittiin compensation kaffalamu seerri hundumtu kana warri gaggeessan achi keessa jiru. Isaantu kana godha jechuudha. Amma uummanni Oromoo mana murtii dhaqee qonnoo jechuu hin danda'u. Namni walitti bu'aa, namni waan tokko ta'a, namni hin rakkata. Rakkoo isaa kanaaf gaafii yoo dhaqeessan warra beekaa bira dhaqna jedhan. Soo gara qaallichaa deemaa jechuudha. Achitti dhaqee gaafata ebaluutu akkana si godhe ebaluu immoo akkana si godhe dhaqeetii qaacaree fideedhaan. Dhaqeetoo adaraa haadha bayyii si qabeeraa naa dhaqeettaan. Hoo ulee kaaseellee si rukutuuf ta'e haadha bayyii si qabeettaan uleera si rukutu qaacarame jechuudha. Qaacaruu kana kan fide gabrummaadha. Seexana biyya keenya keessatti kan baay'ise gabrummaadha. Mana murtii dhaqxu afaan keetiin dubbachuu hin dandeessu waan taateef bakka afaan keetiin dubbattee ittiin murtii argattu si uuman. Don't let anybody try to tell me other histories than this. The way it get expanded in Oromia is because of the colonization, the system of colonization on the land of Tulama, by the way. Erga asitti baay'atee booda gaafa isaan asii buqqiftu immoo isaanuma kana fuutee gara Arsii geessite. Xanqaayin bakkee baay'eetti eenyurraa dubbatamoo dhaqiitii namoota kana laale eessaa akka isaan dhufan. Eessatti akka isaan itti kenname achitti sii gala. Wanni nama dubbadhu kana gosa sii gala. Akkaataatti lafa keenya balleessan. Namni qabeenya gaarii guddaa qabutu qabeenya isaatirraa buqqa'ee hin sirba dura lafaa ka'e. Nagumaan sirbabe. Hee jedhee sirba ka'e. Dureessabe. Erga sirbe guyyaa sadii booda bakka sirbe sanoo dhaqxee namicha argutu qabeenya isaa gatee badeera. Hin maraachanii jechuudha. Akkasitti buqqaan. Digimtiidhaan nu balleessan qeerraa. Xinqolaa kan fide isaan. Agartee? Har'a waldaa keessa maaltu jiroo jette achumatti isa baratame santu as jira. Fakkeenya sitti maali? Anuu nan waaqessa, anuu faarfannaa nan barreessan ture mana xanqaayii keessatti. Giddii sharee ofiyyee caammaa warqii kaabbaa warqii eenyu beekee sii bulee giddii malee mila'uun safaallu. Anatu barreessa. Anatu faarfata. Guddataadha kaa gara guddataa gaafa inni guddatee waaqessaa waaqni irraa dubbata jedhamee odoon hin dhalatiin dura maqaan isaa girmaadha jedhamee maqaan naa bahe. Saniifuu nan barreessaa jechuudha seera isaa tan beeka. Agartee amma hiikan jecha amma sin jedhe kana faarfannaadha hiika isaa laale. Giddii sharee eenyu giddii sharee ofiyyee caammaa warqii kaabbaa warqii eenyu beekee sii bulee giddii malee. Agartee namni jaalateetiif himiti jechuudha kan buleef dirqama ta'ee bule namni. Maal dhabeeti?
mirga dhabe. Agartee ummata mirga dhabetu mirga isaa barbaacha gaafa rakkatu afaan Amaariffaatiin maal jedhse yechaggara urgozii agabaal jedhu miti saba mirga dhabee rakkatetu mirga argadhaa jedhee gaafiidhaan dhaqee biratti gale. Seexana lafa keenya irratti facaasanii jechuudha. Seenaa biyya keenya keessatti irratti olaalte ummanni Oromoo waaqaan addaan bahee seexana akka inni waaqessu taasisuu irratti gaheen isaan taphatan tokkodha miti. Waldaa kiristaanattu kana godhe. You see, kanaafana waldaadhumtuu as a set of the home need to be redeemed kanas hin jedhe kanaaf. Qabalallee racca'uus jedhii dhiigasitti facaasii waan goote godhi garuu manichi dhiqamuu qaba. Manichi xuriidhaas hin jechuu barbaadan. The so-called Christian home is already defiled, need to be cleaned, need to be redeemed. Qulqullaa'uu qaba. Ati qulqullooftee amma seenta xuroofteetuma baata. Keessa climate samma jechuudha. So isa kana namni achi dhufaniiti warra guyyaa Gabreelii oolan. Xaafii qabatanii jechuudha kun dungoo kana qabatanii achitti ibsaa oolantu galgala muu dhufee ana wajjin immoo asitti ibseeti na wajjin giddii sharee ofii caammaa warqee. Ana wajjin oolu jechuudha. Achitti si waaqessu asitti si waaqesse. Kan achiisuun nama sitti dubbatee kanatu kana sin jedhu hin jiru kuni garuu hin jedhu. Saniifuu mana murtii caalaa jechuudha. Saniif mana murtii kanaaf asitti dhufu. Akkanatti bal'ate amantaa badaan kun. Isa achitti baranne Waaqayyoo akkana siin jedhe inni simaamaloo nutti masaani waldaa kiristaanaa keessa immoo finnee dhufu. Baay'een isaanii raajonni kun olaalte xanqaayii keessa turan. Dhaqee riisarchii godhu. Baay'ee isaanii they used to worship evil spirit or they used to participate or they are a member either them or their families. Achi keessa turu. Muuxannoo achi keessaa sadii fidanii dhufaniiti Waaqayyoo akkana siin jedhaa siin jedha. So the word of knowledge. Wangeela dubbisaniiru. Raajota kana dubbisaniiru taafra yalle attafri siin jedha jedhu keetii amatta akkana siin jedhan የሚባለው ነበር እዛ hin jedhu jechuudha achumattu. So experience achitti barreessantu as dhufe. This is xunqola kana jedhu kanaaf. Raajii mana seexanaa keessatti baratantu as dhufe. Wanna achi keessatti kunuunatti mul'ata jedhu kanatu as dhufe. Achi jira. Achitti baranne. Achi keessaa finne. Sigale achi keessaa finne. Amma yoo ilaalte warri ummata Oromoo arrabsan eessoo jette by the way page kootirra galle 80+% the so-called Pentes. Maali jarri kun wettu durumaayyuu waldaa kiristaanaa keessa wambarii dhuma teessoodhuma jijjiiratanii dhufan malee biyya san keessaa hin baane achuma keessa jiru. Keessaa hin baane jechuudha. Experience san hin jiru. So badii kanatu jira biyya keenya keessa. Badii kanarraa kan ka'e waldaan kiristaanaa kanaa marqamtu. They never get delivered. By the way, they have wrong understanding, a wrong concept about deliverance. Deliverance, sila curse, generational curse. Waa'ee kanarratti conceptiin biyya san keessatti ittiin barsiifamaa jiru, it's 100% wrong. You see? Sila generational curse, Christos ana bilisa na baasera miti. I know. Bilisa si baasera, but it doesn't mean this. If I need to say this, look, cubbuu addaamirraa dhaloota irraa sitti dhuferraa the moment you believe in Christ, of course isarraa bilisa baateet. Garuu isa guyyaadhaan godhaa ooltu kana hoo. Isa ofii keetii fooniin ofirratti uumaa jirtu kana hoo. Badii akkaata akkuma duratti sin jedhe balbala cufuunis cubbuudha, banuunis cubbuudha. Anaaf sirriidhaa siif immoo sirrii miti. Amma ati kirabaata hidhatteetti ani immoo hidhanne. Namoota nu laalu nama tokko fi inni maaliif hin hidhanne kan jedhu jedhu cubbuudha jechuudha. Ay kun immoo maaliif ofirraa ni hiikne immoo warri jedhutti jira. Maaliif isa fakkaatu ni kun jedhu sin jira. Kanaafuu fedhiin ilma namaa hunduu garagara jechuudha. Kun hundumtuu cubbuudha oo ta'ee nan laala. Isuma kana evaluate godhuun kana tarsaasuun kana hundumtuu cubbuudha. So wanti qulqulluu ta'e lafa hin jiru jechuudha. Isi kanneen kana keessatti amantaan biyya san keessatti waa'ee borcamaa waan ta'eef raajonni achi ka'anii maal jedhu Waaqayyo akkana siin jedha jedhu completely wrong. Horiidhaan sitti himu. Ande wannan namudati tokko sitti himu baay'ee it's very good. Biyya Uganda tan ture I think 4 years ago I guess. Waldaa keessatti paastariin tokko kun akkana ta'a akkuma nama taa'e kanatti akkatti luka isaa gudunfateeti mastikaa nyaata. Namni waaqessaa kun illeedha kun utaalaa maayedha inni achi keessa luka akkatti gudunfee taa'eeti mastawutii nyaata waan mastikaa nyaata. Maal eegaa maayikii eeggata taraasaa. Iman dhaabadhee ilaala.
gama tokkorra hin jira. Gaafa maayikii itti kennan abbaa koo namni akkanaa lafarra hin jiru. Bakka malaakii maqaa isaan beeku malaakii akkamii akka ta'e malaakonni akkas ta'an hin argine waan ta'eef ebaluudha jechuu hin danda'u. Garuu akka namuma waaqarraa gadi bu'e tokko ta'e jechuudha. Hin maraate. Gama tokkorraa jalqabee hunduma isaaniitti ergaa dabarse. Hirmaan dhaggeeffan. Ergaa inni dabarse keessatti Waaqayyoon karaa kanarraa deebi'i isiin jedha kan jedhu kun tokkollee jiru. Hundumti isaaniitu immoo mana daankiraa keessa bulanii dhufan. Walitti gaanuu jechuudha akka sa'aati. I'm sorry for my language. I have no any other word to know use this. That's the only good word I'm supposed to use to explain this. Badii akkanaa keessa warra nama ajjeesuuf nama barbaadu. Warra nama irratti daba yaadu. Warra manni isaanii, kiisiin isaanii, boorsaan isaanii wanti qaban hundumtuu badiidhaan uumama. Guutameetu cubbamtootaan Waaqayyoo gama siqeessisa jedheera. Irra caala 90% immoo waa'ee keezii dubbataaf. Keeziin isaanii beesoba. Keeziin isaanii baay'een isaanii Oromoo miti akkumatu beektu. Garuu keeziin isaanii immoo Oromoodha. Afaan Oromoon beektu jettanii hawwasanis interpreetar nan beeka kan. Afaan Oromoon beektu Addis Ababattan dhaladhee guddadhee Oromoon beeku. So Addis Ababaa toldu addega. Amma bee namni biyya alaa kana baay'een isaa Addis Ababaa dhuguni Addis Ababaa miti bee. Keezii isaattu Addis Ababaadha. Yaa'u sobni gaafa keessa bubbultu dhugaa fakkaatti soba ittiin biyya kana dhufan santu dhugaatti ta'eeti Addis Ababaa dhumanii Addis Ababaa miti jarri. So keeziin isaanii Oromoodha. Keeziin isaanii Awustiraaliyaadha. Keeziin isaanii maalidha? Maali barbaadu? Siin ceesisa jedhe Waaqayyoodha. Let me tell you this. Nama biyya Kanadaa keessa jiru Waaqayyoo nan eebbisaa qabeenya guddaan horaafoo jedhe biyya Itoophiyaan si geessa hin jedhuun. Trust me hin jedhu. Atillee nageessu yeroo barbaadde raajii akkanaa. Nama biyya kana keessa jiru Waaqayyoo eebbisee horii akka inni qabaatu nan godha jedhe Waaqayyoon asumatti kaampaanii siifan bana jechuun hin danda'a jechuudha Waaqayyoon. Ihe odoo hin hojjetin algaarra teessee oduu asii achi walitti guduufite kiisii namaa keessa tokko amma akkaawuntii kee keessa birrii ammanaatu seene eessaa dhufa birrii sun. Let me tell you this. Jarriin kunniin they have deeply connection with the evil spirit. Muuxannoo adda addaa keessatti mishiin keessatti guddadhe waan akkanaa kana baay'ee dhaggeeffachaan guddadhe. Akkaataa itti warri seexanaa wal connectionii warri qaban akkaataa ittiin isaan nama eebba kennan. Fakkeenyaaf namni wayii sharariitti ta'ee mana keetirra taa'a. Ati sharariitti dhaseeta. Garuu hojiin isaa haadhaaf niitii dhirsaaf niitii walitti naquudha. Hin dhiiguu dhiiga sana sii fuudhee kennaa jechuudha. Gibiraaf deema. Agartee sharariitti kan ta'e achirra taa'u kun garuu nama afuuran akkas ta'uu danda'a jechuudha. Kan akka Amaaneel Amoos fa'aa dhaggeeffatteen dhageessa waan akkanaa kana fa'a. Dubartii raada maseen akka taatu fa'aa goona'edha. Raada maseenni kun dhaqxee qeeraa gurguramtee hin qalti maseena waan ta'eef namni nama nyaataa jechuudha. Seexanni biyya san keessa jiru nama nyaachiseera by the way. Itoophiyaa don't joke that indoo warra siyaasa keessa jiru qofatu biyya kana bilisa baasa jechuun it's a kind of like qoo sanatti fakkaataan. It's impossible. It's impossible. Deep abaarsa deep keessa jirru. Xiqqaa guddaa gamana odoo hin jedhin hundumtuu dura qalbii jijjiirachuu qaba. Badiin biyya kana keessa ta'e hundumtuu no ani kana kan jedhu kun kan akka warri gamaa of dhiitanii bokokan kan isaan keessa gadi bokokni kun keessaa yaa'uu qaba duru. Bokokni sun keessaa gadi yaa'ee gaafa dhumu bakka salphatta beekatu beeku iddoo baay'ee fudhattu. Amma warra bokokantu bakka fudhate. Agartee tibiitii kanaan inni bokokan bakka kan isaan caalu hin jiru garuu maaltu bokokse yoo jettu seexana beekaa bokokse. Maaliif akka mandhee isaan tuqneef sagalee Waaqayyoo akkana jedha. Maarqos boqonnaa 5 irra dhaqeeti ilaali. Yookaan Luqaas boqonnaa 8 irra dhaqeeti ilaali. Lakkoofsa 39 irratti argita. Gergesiyoon bakka jedhutti Kiristoos gaafa ce'u nama boolla awwaalaa keessa jiraatu arge. Okay? Leegiyoon kan jedhamutu keessa jira. Namni odoo lubbuudhaan jiraatu boolla keessa jiraata. Du'aadha akka hin jenne lubbuun isaa hin jira. Lubbuun hin jiru akka hin jenne boolla keessa jira. Bakka namni argamuun hin mallee fi akka argamtu si godha jechuudha seexan.
Kana keessa Kiristoos gaafa dhufee isa baasu maal jedhe seexanni keessa lakki bakkee kanaan nu gaggeessin bakkee kun bakka keenya gara booyyeetti nu ergeedhan booyyee bira dhaqan. Booyyeechi nu dhaqee galaana yala gadi naqaman. Gaafa isaan galaana keessa eenyu warra Kiristoos bakkee sanii ari daldaltoota magaala saniiti. Maaliif bizineesii isaaniitu bishaan keessa gadi naqaman. Agartee seexanni akkatti konneekshinii qabu. Itoophiyaa keessa dhaqe caammaa taraa, intin taraa, minaaminoo taraa, minaamin taraa eessaa dhufe kun? Gaafa ati waa argatte sibira dhufee waa banna. Yoo gabaa dhaqee wanna xanqaayee dhaqee waa barreeffata. Achi yoo meebii kana godhi yoo dhaqee dhiiga facaasa waan tokko godhe. Achumarraa horii argachuu qaba. The ground of that money is demon. Abaaramaadha jechuudha. Akkati caammaa taraa, intin taraa, intin yalla biyya kana hin jiru beekan akkasii beektaa? Hin jiru biyya kana. Kana dhiisi Yugaandaa dhaqee intin taraa hin jiru akkas. Itoophiyaa maaliif? Itoophiyaa biyyattii san keessatti seexana kan biyyattii kanaa kan ijaare. Yaada seexana irratti ijaaramte. Gaafa isteetii isaan uuman dhiigan ijaaramte keessattuu dhiiga qulqullootaa fi dhiiga uummata Oromoo. Bara jaarraa 14tti qulqulloota isaan dabra birhaan irratti dhangalaasasuun dhiigni isaanii har'allee uuu jedha Israa'el. Dhiigni isaanii har'allee dhiyya. Warra seexanaaf hin sagannu. Maaram waaqa miti isheedhaaf hin sagannu. Masqaliin kun fannoon kun waaqa miti hin sagannu warra jedhantu arrabni isaanii cite. Harki isaanii cite akka hin barreessine. Arrabni isaanii akka hin dubbanne. Miilli isaanii akka deemanii wangeela lallabne. Itoophiyaa jechuun biyya wangeelli akka hin bal'anne lallabdoota miila murte. Arraba murte. Harka murte. Dubartoonni akka waaqayyoon isaanii eebbiseen akka isaan hin dhalle qaama saalaa isaaniitiin maarashaa ibiddaan gubame ittiin dararanii it is even like horrible to say so. Akkasitti gubanii ummata kiristaanaa zara Yaaqoobii fi waldaan ortodoksii wajjiniin ta'anii ummata gubanii dabra biraan kan jedhu kana maqaa isaanii kan uuman isaani dabra ibaan turte bakkeen turte. Bakkeedhuma san naannoo san maaltu jira seete laga bishaan waattu jira irreessaa kan jedhamu irreecha miti irreessaa reesaa bareesaa qaama amantootaattu achitti dhaqe isaan bira darbee ummata tuulamaa waggaa 600 biyyee isaa nyaachisaa turan dhiiga isaaniit irratti finfinneen ijaaramte irra taa'aniiti hin kadhanne waldaan kiristaanaa finfinnee keessatti waaqayyoo kana biyya keenya fedhe waaqayyoon dhagawaa dhoo it's just a joke kanas hin galleef isaanii kan galuun irra jiru wangeela Maarqos akkana jedhe boqonnaa 9 lakkoofsa 25 irra dhaqi ilaale. Diidaa danqooroo manfas kan jedhamu hafuura duudaa daa'ima inni rakkisutu Kiristoos gaafa dhufu kan barsiisaa jedhanii ergamtoonni keellee kadhatanii jiru garuu hin dandeenye. Mucaa kiyya kana daa'imummaa isaatirraa ka'eeti inni gurbaan kiyya akka inni hin dhageenye isa duudaa godhetu jira. Isarraa mucaa koo naa fayyisee jedheen. Kiristoos maal jedhee gaafate? Yoom kuni ta'ee jedheen. Itoophiyaa keessatti warri siyaasaa kuni yoom ta'ee jedhanii gaafachuu malee amma bee maal nuun jedhaa jiru. Minilik kana godhate hin goone situ uumee nuun jedhu malee fudhachaa hin jiru jechuudha. Agartee? Opposite. Yoomti kuni ta'ee namni jedhu hin jiru biyya san keessa. Akkamitti ta'ee maaltu sitti dhaga'ama? Maaliif gaddite kas hin jedhu hin jiru. Hin jiru biyya san keessa. Kiristoos maal jedheen? Yoom ta'e kuni jedheen yoom irraa jalqabee jedhee gaafate. Daa'imummaa isaatirraa ka'ee jalqabee. Akkam isa godhaa jedheen. Gartee? Achi ammallee siyaasa Itoophiyaa keessa laale. Amantaa Itoophiyaa keessa laale. Al tokko bishaan irratti kuffisa. Al tokko ibidda irratti kuffisa. Al tokko hin urgufa hin hollachiisa. Akka nama du'ee siin godhaa. Keessattuu immoo baatii addeessi ba'uu jedheen. Seasonal sickness. That's a curse. Jedhe Kiristoos. Firra garagaleeti. Ati maal beektannaan duudaa ta'uu isaati jedhe. Ati maal beektannaan duudaa ta'uu isaati. Garuu waan isin hin beekne hin jira jedheen. Maal jedhe? Ante diidaa Amaariffaan isitti hime. Ante diidaa danqooroo kan jedhutu jira. Diif.
Inni diif jechuun dubbattullee sin dhaga'u, gorsitullee dhaga'u, ajaja sin dhaga'u, matakkullee dhaga'u. Itoophiyaa keessa hin dhaga'u, Abiyyi sin dhaga'u, gorsaan isaa sin dhaga'u, gaggeessitoota sin dhaga'u, qeesini sin dhaga'u, paastariin sin dhaga'u, humtu na sobee. Hin dhaga'u. Lakkii uummanni iyyaa jira hin dhaga'u. Lakkii wallagga irratti badii badaa jira lakkii dhiisee wanta hin dhaga'u. Lakkii adeemsi kun sirrii miti karaa gadhiisa jirra badiitu dhufa biyya sana hin dhaga'u. Lakkii qanjiif naanjiif jedhanii nama arrabsuun kiristaanaati kanarraa sirraa eegamu akka gaggeessattis lakkii wanti kun hin ta'u hin dhaga'u. Duuneen lafaliin namaree Itoophiyaan hin diigamtu siin jedhe. Hin jiru kuni bago. Wanti akkanaa kun hin jiru. Kuni afaani. Just afaan. Nothing else. Gaandiitu waan tokko jedhedhama. Tira waa'ee European civilization dubbateedhu. Gaandiitu jedheedhu. Mostly Dr. Gammachuu Magarsaa hin dubbatu. Waan kana. I think that's a good idea. But it is just an idea. Just an idea. Garte Itoophiyaa keessa kanatu jira. Hin fukaraatu jira. Hin diigamtu Itoophiyaan. Hin diigamtu waan ati gootu laalla kun Tigraay be completely waraanichi be akka jiruun garagalee harka kennateera. Waraanichi completely. Maaliif seete? Itoophiyaa keessa especially Oromiyaa region and the other west region structurally barumsa muuxannoo barumsa gahaa biyya hin arganne waan ta'aniif akkaataa dhumatti harka kennan illee hin beekan. So in a short term war training warra gara waraanatti geessituudha miti jechuudha. It takes long. It takes long. Garuu ji'a lamaa sadii keessatti hiikii cufii qalaatti kenni tokko si gara barsiistee geessite akkaataa dhumatti harka kennan nun beeknu hin dhumneedhan. Okay? Hin diigamtu Itoophiyaan nutu diigamte maaltu ta'aa jira ammoo jette kanatu ta'aa jira. Kuni maalirraa ka'a jechuu barbaade tanan dhaga'uu didu, dhaggeeffachuu didu, dinqurinna, deafness, blindness, which means failing to see what will happen tomorrow. That is blindness, spiritual blindness, political blindness, social blindness, multifaceted blindness. The spirit of blindness all in all is operating in Ethiopia. This is what dominated the leader of Ethiopia and they are leading Ethiopia into hell. Gara baditi gara dukkanatitti kan biyyatti geessaa jiru warra afurri akkanaa kun isaan jaanjessee qabee ukkaamsee jechuudha. So biyya san keessatti kanatu jira. Karaa hundaan wanni seexanni hojjete kana jechuun hin danda'u. Doomineeti godhamnee jira. Aadaan keenya doomineeti ta'ee jira. Akkaataan itti dubbannu doomineeti ta'eera. Nama dhaggeeffachuu hin dandeenyu. Namarraa gorsa hin fudhannu. Badiin nuti goon irraa deebi'uu hin barbaadu. Horiidhaan bitamneerra. We just only lick the money. So gara xanqaayii keessa dhaqxee horii kennitaa murtii irraa argattee dhufta. Kanuma baranne achittis amma waldaa keessa kan jiru horiin kennitaa murtii argattee dhufta. Horiin kennitaa timbiticha argattee dhufta. Garuu timbiticha laga hin ceetu. Umaratti akkanas hin jedha. Look, what will happen in the future? Ummanni raajiidhaan dhalatee, raajiidhaan guddate, raajiidhaan bada. Okay? Born with prophecy, and grow with prophecy, and they will be destroyed by prophecy. Sabni keessaa hafu jira wet eenjira. Kamtu jira. Those who born with the word of God and grow with the word of God and will continue according to the word of God. Foundation isaanii sagalee waaqayyooti jechuudha. Sagalee waaqayyootiin dhalatanii, sagalee waaqayyootiin guddatanii, sagalee waaqayyootiin itti fufu. Humna qabu, amantaa qabu, ilaalcha qabu, sabboonummaas immoo hin qabu. Ani Oromoodha. Ani Kiristaana. Kiristaanummaan maatii koo keessattis asittis walitti bu'een beeku. Fakkeenyaaf abbaan kiyya Ortodoksii amana. Harmeen tiyya moo amma waaqayyootti amanti. Obboleewwan kiyyas kan waaqayyootti amanas hin jiru kan namannes immoo hin jiru. Walitti gaaf tokko bu'anii beekan. Namni tokkotti gurbaa yoo sirrii hin jirtu kan naan jedhe hin jiru. Yaadan ani kennu yaadni akka yaadatti hin kabajamu jechuudha. Anis kan isaanii nan kabaja kan koos hin kabaju. Period. Kana jaaladhee tana fudhadhe. Oromummaa garuu anaa miti kan filatee fudhate. Waaqayyotu naa kenne. Saniifuu ittiin hamboona jechuudha. Anama gaafa ilma Oromoo jettee gaafa dhoomtu
keessi koo hin dhiita. Kan kiyya kan dhiita bakkee kana qofa. Gaafa Oromoo jettee na waamtu nan dhiita. Akka maleen dhiitaa baay'ee. Akka maleen furdadha, akka maleen dhiitaa, akka maleen bal'adha. Kana jechuun maal warri diinaa akka dhagaanii barbaadatan. Oromummaan miidhagummaadha. Oromummaan madda sabboonummaa uummata Oromooti. Oromummaan jaalatamuudha. Uummanni Oromoo jechuun uummata Waaqayyoon jaalate odoo badii gurguddaan irratti ta'u uummata Waaqayyoon eebbise uummata Waaqayyoon eegumsa guddaa godheefidha. Fakkiisii kennu dhibee bara dheengaddaatiif bara kana uummata addunyaa lafarraa fixe kana keessatti uummata Oromootiif eegumsa takkatti mootummaan godheen beeku. Waaqayyoon garuu uummata inni eegedha. Kunis hin boonsisu. Uummata Oromoo akka ati jaallattu siin godhu, uummata kanaaf akka ati hojjettu siin godhu. Namni kana beekee uummata Oromootiin hojjenne nama sammuusaa dooma ta'e yookaan nama daansee ta'e ta'uu danda'a. Daansee jechuun kanniisa ilkee ishee irraa buqqee ammaa achi kanniisa loltuu hin taane ammaa achi xaragduu fi bishaan waraabduu taate jechuudha. Gaangee diinaa taate jechuudha. Ani uummanni Oromoo abjuun hin qabu, abjuun ani qabu uummanni Oromoo gaangee diinaa hin ta'u. Gaangee diina afuuraatis hin ta'u, gaangee diina qaamatis hin ta'u, gaangee Waaqayyootii fi gaangee uummata Oromoo ta'uu garuu hin danda'a. Ani gaangee Waaqayyootii fi gaangee uummata Oromooti. Israa'el. Baay'ee Waaqayyo sin haa eebbisu. Ulfaadhaa Dookter. Egaa dhaggeeffattoota keenyaa akkuma kanatti yoo nu duukaa turtan waan baay'ee barattu. Mee gaaffii keenya kan biraatti dabarra Dookterii. Biyya keenya keessatti egaa akkuma beekamu waan baay'ee illee tuttuqxaniitu raajonni sobduun kun ergaa mana mootummaatti fidu. Mootummaadhaaf raajii fidu. Mootummaa kanaaf raajii fidanii keessumatti yeroo dhiyoo kanatti waggaa 10 itti fufee kan bulchuu Dookter Abiyyi Ahimadiidha jedheetu murtootti dabarsee jira. Waggaa 10. Inni tokko immoo maal jedhee Sudaanis ta'ee Ameerikaas ta'ee maalis ta'ee eenyuyyuu si qabuu hin danda'u, eenyuyyuu sitti bu'uu hin danda'u jedhee raajii dubbatee ture. Ittuma fufee jechuudha. Mootii dhiiga namaa dhangalaasu, mootii dhiiga namaa harkisaa qulqulluu hin taane dhiiga namaatiin guute kana. Waaqayyo dhuguma wajjin jira jenna yoo wangeela wajjin waliin faallessu kun. Israa'el waan gaafii ati kaafte keessaa isa tokko maqaa dhallee nan waama. Completely wrong. Soba waan ta'eef sagalee Waaqayyoo keessa kun hin jiru. Maal jedhe beektaa? Akililuu Lammaa nama jedhamu. Pastor somebody, however. Psychologically, ummata Itoophiyaa kan akkaataa inni ittiin taphatu Abiyyi Ahmad wal fakkaata. Horii argachuuf halaasin inni taphatu. Si wajjiniin sirbaa, si wajjiniin ta'a. Technically akkaataa ittiin horii argatu. However, waan tokko dubbate isa haa taphatu. I don't care for that. Namni tokko jedhe. This is the first thing. Naman baay'ee dhaggeeffadhu ture by the way, sometime back. Maal jedhe? Uummata Oromoo gaafa waraanu. Ani fayyeera, Waaqayyootti amaneera, mootummaa Waaqayyootitti galeera erga jedhee booda akkamitti gadi bu'ee mooyyuu mirga ilma namaatiif namni tokko falmataa jedhe. Ati durumaanuu gooftaa hin fudhannee jedheeti uummata Oromoo criticize godhee jechuudha. Irra sii deebi'a kana. Namni gooftatti ani amane jedhu, namni Waaqayyootti nan amane jedhu, faarfataa haa ta'uu, lallabaa ta'uu, geggeessaa maalisaa ta'uu yookaan immoo amanaadhumaa ta'u. Erga ani amanee mootummaa Waaqayyoo keessa galee jette akkamitti mootummaa Waaqayyoo keessaa gadi baatee mirga ilma namaatiif hin dubbadha jetta. Kuni dogoggoraa jedhee barsiise. Guyyaa 3-4 booda deebi'eeti ishee kunoo alaabaa diimtuu boora fi magariisa qabdu tana. Ishee tana irra dhaabateeti hamman gaafa du'uutitti waa'ee Itoophiyaa kana dubbachuu hin callisu jedhe. Isaan biratti deebi'e. Nu biratti maal jedhe? Waldaa irratti. Kanas hin jedhe saniin. Garuu ofirratti deebi'ee maal godha? Waan isaan dubbata. Maas agarsiisa. Waldaan kiristaanaa biyya san keessa the majority church of Protestant in Finfinnee especially are led by Amharas. I'm sorry, I have to say that. And
wanti isaan gaggeessan dhimma siyaasati malee dhimma waaqayyooti miti. Bakka sabni waaqayyoo jirutti namni waaqayyootti amane namni waaqayyoon tajaajilu akkamitti mirga ilma namaatiif dubbata jedhanii si baraaru si dhoowwu irraa si ittisu si criticize si godhu ofii isaaniitti deebi'anii garuu waa'ee Itoophiyaa sitti leellisu. Irra salphina guddaa waa'ee Minilik leellisu. Minilik dhiiga ilmaan Oromootiin nama harka dhiqateedha. Okay? Of course, 2015 and ahead, from 2015 hamma har'aatitti seenaan miidhaa Oromoo irra ga'e jennee nuti dubbannu jallaadha to some extent. Waa'ee Minilikii kaafna malee Minilikiin duubatti wanta uummata Oromoo irratti ta'e dubbannee hin beeknu. Odoo dubbatame garuu dhiiga ilmaan Oromootiin especially ilmaan Galaan, ilmaan Gullallee, ilmaan Yakkaa, ilmaan Abbichuu kanniinin nama harka isaa dhiqateedha. Okay? Ilma especially maccaa fi tuulama cabsuu irratti, ajjeesuu irratti, balleessuu irratti waggaa 600 irratti sirbaa turan mootummaan biyya sanii. Mootummaan ani garuu bocorree itara waama isaan kana I don't know waa'ee amantaa ta'e namoonni hin jaalatu ta'uu danda'a. Ani bocorreen dhiba baay'ee dhibeedha. Hin beektu natti fakkaate. Bocorree jechuun isa gaangiriin ta'e isa jechuudha. Hin ajaa'aa jechuudha. Yaada isaaniitu natti ajaa'anaaf. Anatti natti hin ajaa'aa waan ta'eef. Kuni mirga kooti miti. Anaaf siyaasni isaanii natti hin ajaa'aa natti hin tolu. Siyaasaa miti. Hojii seexanaati. Saniifuu natti hin ajaa'aa natti hin tolu. Oman dhaga'u immoo gurra na hoosisa na nyaata. Amalli bocorreen hin ajaa'aa bocorree si hoosisa garuu immoo hin fayyu. Okay? Bocorreen hin fayyu. Saniifuu akka oduma ajaa'u oduma si hoosisu jiraataa jechuudha. Saniifuu inni kun hin fayyaa onaan jette ana bira hooteesse halkanii guyyaa hooteesse probably waraqata koo gadi baasee waan baay'ee dubbachuu nan danda'a. Hin fayyu. Kana fayyisuu kan danda'u uummata Oromoo karaa kanaan jedhee isa barreessee waa tokko lafa sii kaa. That is by the way national dialogue biyya sanii Oromoo noo gaggeesse maybe fedhii noo jiraate fayyuun hin danda'a gara fuulduraa ammaaf jechuun miti. So this much biyya san keessatti badiin kana ta'e dhiiga Oromootiin warra dhiqatan dhiiga ilma namaatiin warra harka dhiqatantu ammallee waldaa kiristaanaa keessa ta'aniiti kana lallabu. Saniifuu yoo ati Oromoodhaa dubbatte yoo saba biraatti mirga biraatti dubbatte akkamitti Waaqayyootti amantee gadi buutee dubbattaa jedha namni kun. Ofii isaatii garuu Shaashamannee irrattis argiteetta Finfinnee bakka adda addaa Zahabashaa sagantaa jedhamu irratti dhiyaatee waa'ee Itoophiyummaa kan akka isaa dubbatu immoo hin jiru. Okay? Alaabaa rarraasee dubbata. Alaabaa jaratti dhiisi kan kanaatti illee beeku dubbatiin gaamaa dubbattalee waaqa gabbuutee maaliif waa'ee Itoophiyaa dubbatta? Alaabaas maaliif qabatta? Maal gootaree? Hojjette kaayyoon isaanii uummata Oromoo burjaajessuudhaaf malee waan amananii miti inni sun. Wanni isaan itti amananii olaantummaa isaaniiti. Gaafii sii qabaane. Warri gaafa I think I'm the first Oromo scholars Waldaan Kiristaanaa isheen Ortodoksii biyya san keessatti badiin isheen goote hammanaadha miti jedhee namni officially criticize godhe ana natti fakkaata. Kana onnee guutuudhaan sitti hima. Because I know the degrees. Warri ama pheenxee jettu kun hundumti isaaniitu maaliif akka barbaadan beektaa? Ortodoksiin wayyeedha. Maa dhufteree kaleessa achi keessa baate? Why you came? Maa baatee dhufte kaleessa? Why don't you go back? Maaliif dhufan? Okay? Erga Ortodoks maaliif baatan? Maaliif keessaa baatan? Horii barbaaduu keessaa baate malee dhugaa wangeelli Kiristoosii galeefii miti. Warra waldaa kiristaanaa Protestaantii dura taa'aa warri jedhaman yeroo of waamatan biyya akkanaatti tan dhaladhee akkanatti narra ga'eeru har'a maal ta'e they are typically cadres. They are typically cadres of the government. The cadre of the government, not a cadre of God, not ambassador of God. Jijjiirataniiru jechuudha. I cannot call them ambassadors. የክርስቶስ ambassador ከጀ I cannot call them ambassadors, but I can call them cadre of Abiy Ahmed. Of course I can call them that. Okay? Kana ibban raga baay'ee agarsiifee nu danda'a.
yeroon qabnu. However, saniifuu akkanatti kan badee namni biraa immoo maal jedhe? Waggaa 10 bita Abiy Ahmed jedhe. Rakkoon qawwee Abiyyuu bee jedheera bee saniifuu kan waggaa 50tu proposaalii lafa goonee jirra. Waggoottan 50 dhufu keessatti bee biyya addunyaa irratti biyya gurguddaan lama hin jiraatti ishee keessa tokko Itoophiyaadha. Isa kana kan waggaa 50 kan waggaa 10 miti kan waggaa 30tu proposaalii lafa gooneerra. Dura kan waggaa 10 kan irratti walii galle kan waggaa 30 san immoo booda wajjin haasofnaa jedhe. Hin jennee? Gaafa dubbii kana jalqabnu maalas hin jedhe ganama inni waan tokko hin dubbata sa'aatii booda waldaa dhaqan isaan immoo raajii godhus hin jedhe. So he said this and they raajii isa godhaa jiru. Media warra Faransaay dallaka 5 days ago interview isaan ambassador biyya Faransaay wajjin hin jiruu fi hayyuu Oromoo tokko wajjin waan isaan godhan laali. Dhaqxee olaaltu maal jedhu beektaa? Faranjootatu jedha. The political analysis of the faranjootatu kana dubbate maal jedhan? Abiy Ahmed warra Protestantii qabatee akkana godhaa jira. Maal jedhan sanoo lafa godhan clearly sanee waxabajii bultii 15 fonqolcha mootummaa irratti gaggeeffameedhaan san warra fonqolcha san irratti gaggeesse wajjiniin har'a wajjiniin hiriyaa ta'e ummata isaa inni keessaa ba'ee dhufe ummata Oromoo fi ummata Tigraay fixaa jiraayedha. Warra kaleessa isa diigu wajjin hiriyaa ta'eedha. Amma warri isaa raajii ooyette warra kaleessa isa garagalchuu barbaade. So raajii warri taa'ee eenyutti warra gamaa kana warra soddoota keenyaa jechuudha. Warra abalijii jedhee barbaade soddoota keenyaa jedhee soddaa hin baay'ee namni dhiira soddaadha. Warra soddoota keenyaa kanatti raajii kana raaji. Yohaan qabeenyi isaan haradhasiidha. I don't know what to say. Hundumamee walitti qabi ilaali. Waan lama gosa lama argita raajii kana keessa. Tokkoffaa typically soddoota keenya. Warra soddaattu kana raaja. Lammaffaa warri kana raajan warra gamanaayis waan tokko ta'an jechuudha. Isaan kanatu dhiyeenya kana dheengaddaa intala akkasuma cinaa dhaabattee kanaan jette. Qalama naa kennite qalaman kenneef laayibraarii taanyeerra. Ati eenyu yennaan ani Somaaleedhaan jedheen. Ati yoo yennaan ani Oromoodhaa Finfinneen jiraadha. Oromiifa dandeessaa nan danda'u jette. Eenyu reeti akkamitti Oromiifa hin dandeenye yennaan abbaan kiyya Amaaraa jette. Kitaadhaa ati Oromoodha maa jette reeti Oromoo miti beejara malee hin jedheen. Ati haati kee maaliif yennaan haati kee Oromoodha. Abbaan kee immoo warra abalijii keenyaati saniifuu abbaadhaan waamamta malee akkamitti dubartiidhaan waamta. Warri baay'een isaa Oromoodha. Kunis siree miti. Kunis siree miti. Ati yoo yennaan ani haati kiyyas abbaan kiyyas Oromoodhaan jedheen. So ani Oromoodhaan waamama. Maaliifan kana jedhee maal beektennaan warri biyya kana diigan Oromoota jedhaniiru saniifuu kanaafan Oromoo jibbaanaan jette. Ijoolleen isaanii hundumtuu maal baranneedhaan waldaa keessa they're Christians maal baratanii Oromoon biyya diigaa jedhaniitiin barsiisan jechuudha. So eenyu kana barsiisa waldaa kiristaanatti barsiisan. Now you cannot say only to Orthodox. Protestant waldaan Protestantii biyya alaa jirtu ummanni Tigraay fi ummanni Oromoo ummanni Gumuuz Kamisee irrattis ummanni keenya akka dhumu warri horii waldaa keessatti walitti qabee kennu yadda they are a Protestant church in Canada, in America and in Europe. These are the Protestant churches. Those who cried of the regime of Dirree because they lack that freedom of preaching their gospel. Now, warra freedomii wangeela ittiin dubbachuu argatantu amma gaddeebi'ee maal godhaa jiran jettaa? Ortodoksiidha sirriin jedhanii ortodoksiidhaaf advokeetii godhaa jiru. Kan waldaa Protestaantii keessa kan jiran horiidhaafas jiru malee jarri hin jiran. Horiidhaaf jiru. Jara kanaan akkamitti ibsitaa naan jette kana jedhee tanaaf fixaan. Nabiyaatonni isaanis kanuma kunis kanuma waan ta'aniif. Waa'ee raajeete raajiin soba. Abiy Ahmedin jedha isaan gadi deebisu. Jarri kun nafxanya. I'm sorry I use that word. I have no option to not use it. I am sorry. Almost for the past 152 years saba san keessaa ba'anii qawweedhaan kan uummata keenya fixaa jiran jara kana I cannot hide this. So I have to use that word and I used it. I'm sorry.
However, jara kana si ibsa wangeela waaqayyooti. Amma jarri kan akkamitti ilaalta waan jette jara kanaani afaan Oromiffaatiin hin jirus arrabni sun. Afaan Amaariffaatiin afaanuma Amaariffaatiin asitti. Sagalee waaqayyooti irra jira. Anaamitti kan jedhu baalagee kan jedhu kana jechuudha. Akkamitti asii fida seeti. Wangeela macaafa Iyyoob irra si geessa. Iyyoob boqonnaa tokko irra dhaqiiti yoo dubbiftu maal jedhe seeti. Iyyoob biyya bahaatitti jedha. Biyya bahaatitti nama baay'ee waaqayyoon sodaatu. Waaqayyoon ajajamu. Waaqayyoof abboome. Waaqayyoof bulu. Garaansaa lapheensaa waaqayyoodhaaf qulqulluu ta'ee jedheeti qulqullummaa laphee isaa waaqayyoon kenneef. Sadarkaa olaanaa. Qulqulluu jedheen. Gad dabarseet immoo lakkoofsa 3 booda horii ammana qabaa, gaala hammana qabaa, garbichas hammana qabaa, qabeenyi isaa akkana jedhee qabeenya biyya lafaa immoo inni baay'ee qabus hundumaa hime. Kanaafis kenneef jechuudha. Amma Iyyoob kun hafuuranis jireenyanis waaqayyoo nama eebbiseedha jechuudha. Maal jechuu keeti kuni beeyote lakkoofsa wangeela Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 10 irraa akkana jedha sagalee waaqayyoo. Ani jiruu fi ህይወት እንዲሆንላችሁ እንዲበዛላችሁ ጅሩን አከስኒ ተውፊ አከስኒፍ ባይአቱፈን ዱፌ ጅሩ ተውስ ጅሩ ባይአቱስ አርገቴ ረእዮ ሰኒፉ ጅሩንሳ ከን ቢየለፋስ ከን አፉራስ 10 ከ10 ኦኬ እሱ በከርና ቀበዱቲ ናባል ቢረሞና ዳቂ ናባል ቢየ በሐሰን ከሰት hoolota shallaach bag warra jedhan kana jechuudha. Horii inni qabu, qabeenya inni qabu, qabeenya biyya lafaa, badhaadhina biyya lafaa kana, bal'aa kana himeeti jiruun isaa kan biyya lafaa kun siin jedhe. Namichi garuu baalageedha jedha. Sagalee waaqayyootu jedha. Sawiyyoo gan baalageedha jedha. Waldaan kiristaanaa Itoophiyaa keessa jirtu. Kan biyya alaa kanallee keessa jirtu warra gaggeessan hunda walitti qabeeti baalageedha. Nothing I have no any word to explain. Baalageedha kuni. Maaliif baalageedha namichi kun jette waan waaqayyoo dhiiset waan dhimma lafaa dhimma foonii karaa ittiin fedhiisaa galmaan gaatu irratti deemee jiru. Nama gurgura. Waldaan biyya Itoophiyaa keessa jirtu gaafa waraanni Tigraay irratti dhaqu gadi baaniiti we are with you go jedhan. Dhaqanii dubartoota akkasitti siqaayiidhaan fixa lafarra. Waldaa takkattiin gadi baatee kun wrong hin jenne. So baalagee hin jedheen ana moo baalageen isaan ere? Kanaaf waldaa takkatti obbaaseti moo as Ameerikaa irra jiru moo jaarsa tokko moo tortoraan kan nu arrabsu. I say this, I'm sorry, this is Abban Barbari Walda Kesate for the rest of my life, they do not invite at all. I have no patience for that. Aloni kuni tortore jira. Waaqayyoon alota biraan kenni. Aloni kun tortoreera. What does that mean? Maal jechuudha kun? Maal jechuudha kun? Baalagee jechuun kana jechuudha. Maaliifan kana sin jedhe seeti? Gaafa Museen gaararraa gadi bu'u ummanni Israa'el maal gochaa ture? Waaqessaa turan. Maal waaqessan? Waaqa biyya Misraa waaqessan. Gaafa inni kana argu maal godhe? Aareet maal godhe? Taabota achi baatee gadi fide san darbee lafatti cabse. Waaqayyoon akkana jedheen. Musee maaliif cabsite jedheen? Nam muufadheedha. Eenyuun muufadhu sin jedhe. Lammaffaa Museedhaan dhaqiitii jaarsolii Israa'el kana waami bakka isaan jiranitti dhagaa kanarratti afaan hin dubbadhu. Ani bishaanan baasaa jedhe. Inni garuu jaarsolii waami maal godhe? Uleedhaan. Akkuma kaleessa lagni Eertiraa addaan qoodame uleedhaan ammallee uleedhaan jedhe. Afaan Amaariffaatiin yaallamammad kenyaannee bagwaadaa የሚል አንድ የአማኑኤሎች መዝሙር አለ. isa kana natti bakka yaallamammad kan jedhe jallatee jechuudha. Bishaanichiin burqee sabni Israa'el dhugeera Museen garuu hillaalta malee ittiin galtu jedhee. Maaliif? Ummata koo jidduutti gaafa nani kana godhisin jedhu godhuu diddee waan na salphifteef waan nan kabajneef hillaalta malee hin galtu jedhee. What does that mean? Hin baallagee garteetta? Karaarraa fee jechuudha. Jarri kun warra waaqayyoof jiraatan warra foon isaaniitiif fedhii isaaniitiif dhimma siyaasa kaleessa ummata Oromoo fixirratti
warra qoosaa jiran jechuudha. Gadi ba'anii waraanni kun sirrii miti jedhanii hin jenne. Oromoo keessa garuu namoonni kana jedhan hin jiru jechuu kooti miti hin jiru. Gurguddoonni hin jiru warri Waaqayyoo sodaatan. Warri immoo baay'ee beekamoo ta'anii hin dubbanne immoo hin jiru. Jara kana hundumaanuu maalan jedhan beektaa? Isin baalageedhaan jedhaan. Sagalee Waaqayyootu yeroo jedhu. Sagalee የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር hin jedhuun akkasitti Waaqayyoon akkanas hin jedhe jechuun anatu jedhe. Namoota kana ivaaluutii godhe yoonaan jette raajoonnis baalagee isaanis baalagee waldaanumti hundumtuu kan xuroofte jechuudha. Saniifuu dhiqachuu qabdi. Eenyuun dhiqachuu qabdi? Qalbii diddiirachuudhaa fi sagalee Waaqayyootiin waadaa isheetutu jijjiiramuu qaba, dhiqamuu qaba. Akkamitti lakkoofsa kitaaba macaafa Ibreew boqonnaa 8 achirra hin jira tarsiimoon ittiin qulqullaa'aman. Amma keessan seenu tarsiimoo bareedatu achirra jira. 4 1 2 3 4 isa kana gooteeti keessaa qulqulleessita jechuudha. Yoo isa kana gooteen qulqulleessin ammallee xuriidha, borullee xuriidha ittuma fuftaa jechuudha. Kana keessaa bahee gaafa inni raajiin tokko dubbatu anaaf abbaa daakatti dubbatee yookaan abbaa caffeetti dubbatee yookaan abbayyiitti dubbatee dhiitan laalamanii raajiin akka dubbatee miti. Nan beeka warra waan achitti ta'e jechuudha. So raajii mana badiisan keessa turetu asitti illee dubbatamaa jira jechuudha. Walumaa galatti amantaa borcamaa, raajii borcamaa, faarfannaa borcamaa, maalii hundaa borcamaadha. Kun akka keessaa egaan dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya gara goolabaatti geessinaa. Waaqayyo gooftaan isin haa eebbisu. Dookter Girmaa baay'ee waan baay'ee irraa barattu jennee abdanna sagantaa kanarraati. Kanaaf gara xumuraatti geessinaa. Dookter Girmaa dukkana siyaasa Itoophiyaa golgaan guute kana egaa mee gabaabsaati dukkana siyaasa Itoophiyaa irra jiru golgaa amantiidhaan golgamee jiru kana amantiin keessa jira dukkanni immoo irra jira. Mee kana nu ibsaa mee al tokko dukkana siyaasaa Itoophiyaa golgaa amantiin haguugame akkamittiin ibsitu isa jedhu kana daqiiqaa muraasatti nu ibsaati gara xumuraatti geessa. Haa ta'u gabaabumatti Israa'el ani gaafani siyaasa keessatti akkaataa amma jiru kanaan seeneni tokkoffaa waraqaan ani barreessu dhimma biyya saniit irratti. Looking for a cause and effect of generational curse that cause a consequence of socio-political crisis in Ethiopia, especially Oromia region. Kanarratti jechuudha. What is the cause? Okay. Maalidha hundeessaa kan jedhu. Hundeessaa kana karaa waldaa keessatti lallabuudhaan, faarfachuudhaan, sirbuudhaan falatti fiduu hin dandeessu. 100% hin dandeessu jechuudha. Therefore, daddafee tanan umrii kiyyan gubnee gara siyaasaa seene. So dubbisaan guddadhe jechuudha. Okay. Badii kana keessaa bahuudhaaf waldaa keessatti taanee ergaa nan dabarsus wanni ani jedhus lafa qabee waldaa keessatti taanee faarfachuudhaan, faarfachuudhaan, kadhachuudhaan, lallabuudhaan qofa keessaa bahuu hin dandeenyu. Isni the fundamental belief kan Waaqayyoon aarsaa keenya jaalatu. Waaqayyo akkasitti waaqessuullee akka dandeenyu duraan dursinee badiin biyya san keessa jiru warri siyaasa keessatti hirmaatan kophaa isaanii falmatanii kan nuuf fidanii miti. Warri bosona keessatti falmatan kophaa isaa falmatanii kan nuuf fidanidha miti. Hundumti keenyaatti hirmaachuu qabna jechuudha. Kun dhimma Oromummaati waan ta'eef jechuudha. Saniifuu siyaasa biyya sanii jijjiiruu irratti xiyyeeffachuu qabna. Siyaasa biyya sanii waldaa keessatti faarfachuudhaan hin jijjiirru kanas hin jedhe maali? Siyaasa keessa seenuu qabnaa jechuudha. You see? Erga kana argine booda waldaa keessa dhaabannee warra biyya gaggeessanii kadhachuudhaan warra kana godhanii kadhachuudhaan hin taane inni sun hin ta'u. This is not gonna work at all. Saniifuu gaafii tokko malee mamii tokko malee waldaan kiristaanaa siyaasa keessa seenuu qabdi. Siyaana keessa jiraachuu qabdi. Already siyaasa, amantaanuu siyaasa, faarfachuunuu siyaasa, kadhannaanuu siyaasa. Everything is siyaasa by the way. Atuu mana keessatti siyaasan jiraatta. Mana kana keessa seeratu jira. Mana keessa dhufee seera jira. Siyaasa innillee hundumtuu siyaasa. Okay? Saniifuu ijaarama biyya sanii kan sammuu keenyarra ofirraa ganne badiin biyya keenyarra jiru kun akka fayyoo barbaanne ummanni Oromoo akka bilisa bahu yoo barbaanne waldaan kiristaanaa hoo jettee akka Iyyaasuun bara ummata gadi baase dhaqanii naanna'anii ilaalanii dhufanii laalla'an naanna'anii dhufanii gaafa torbaffaatti hundumtuu wajjin kan baganaa qabu baganaa qabate kan gitaara qabu gitaara qabate kan maal qabu qabate iyyee diigee seene san hundumti keenya tokkummaa keenyaan waliigalteedhaan wajjiniin dhaabanne gabrummaa bara dheeraa nurratti marge kana
nurratti dagaagee kana ofirraa fonqolchuudhaaf ummanni amantaa kiristaanaa keessa jira bahuu qabu. Gaafa Israa'el Gibxi keessaa baatu warra gaggeessaa qofaadha miti kan bahe. Harreenis baateerti, hindaaqqoonis baateerti, dubartoonnis baateerti. Baay'ee hin beektamne Babilii Kidaan dubartoonni fi daa'imman hin lakkaawamani. Garuu ba'aniiru. Hindaaqqoon illee seenteetti galaana jidduu. Saniifuu ummanni Oromoo inni kun falmatee inni kana miti. Ummanni kiristaanaa gaafa ka'e dhumeeta biyya san keessa. Sababiin amma irraa turre sababa ummanni kiristaanaa konseptii siyaasa keessa seenuun cubbuudha jedhanii nutti himanii burjaajoofne kanaaf nurratti margee ture malee nuti kutannee innaan kutanne jechuudha. So warri amantaa kiristaanaa keessa waldaan kiristaanaa akka jirruun hundumti keenya wajjiniin dhaabanne laga kana ce'uu qabna jechuudha. Lagni kun laga Yordaanos. Okay, Yordaanosin ani hin beekne natti lallabuu dhiisii jechuu kooti. Gaafa waldaa kee dhufe kitaaba baaftee waa'ee saba Israa'el natti himte laga Yordaanos kana Waaqayyoo si ceesisa jette laga kam na ceesisa Waaqayyoo. Lagni Yordaanos kana caala jira. Ummanni kiyya bee du'aa jira. Wallagga bee ummanni Oromootu du'aa jira beektaa? Oromoo du'aa jira. Oromoon akka du'uun barbaadu. Oromoon akka du'uun barbaadu jechuun kun ana wangeela best perfect ever. Best and ever perfect gospel. Du'uun qabu. Laga jechuudha kun. Laga du'aati kun. Badiidha kun. Badii kana wajjiniin ce'uudhaaf hundumti keenya kaanee wajjiniin dhaabanne kan nu barbaannu bilisummaadha biyya Misiraa keessaa bahuu qabna. Itoophiyaan ammaa kun uummata Oromootiif biyya Misiraati. Biyya gabrummaa, biyya boo'ichaa, biyya itti du'an, biyya itti gaddan. Inni yaadatamii sagalee Waaqayyoo keessatti mootummaan biyya Misiraa warri Israa'elii kun akka isaan hin dhalle, akka isaan dhiira hin dhalle, akka isaan hin baay'anne, hin xiqqeessine jedhanii gaafa isaan irratti hojjetan Waaqayyoo maal godheedha? Isaan immoo irra dabalanii hin baay'ataniidha. Uummanni Oromoo akkana ta'e. Hin xiqqeessine nu ajjeesu Waaqayyoon immoo nu baay'ise. Akkasumatti du'aa baay'achaa jiraanne jechuudha miti. Barri isaanii ga'ee biyya Misiraa keessaa baase sun nuufillee barri kun barana ga'eera. Barri sunis amma kana. Filannoo dheengaddaa actually bareechee ofirratti cufeera amma. Ofirratti galee cufee balbala isarraa banuu jala dhiisuu warri wangeelli Waaqayyoo galee fi koottaa uummata keenya wajjiniin dhaabanne gabrummaa kana laga kana wajjin haa ceenu. Kanan jedha. Saniifuu siyaasa biyya keenyaa keessatti siyaasa kam keessattuu dhimma hawaasaa dhimma siyaasaa keessatti galanii araarsuun mirga ilma namaatii dubbachuun mirgi ilma namaa kun ta'uun sirrii miti jechuun siyaasni biyya saniiti miti aadaadhumti biyya saniitu akkaataan itti barraa'e kun dogoggora jechuun cubbuu miti. Dogoggora kan jedhu dogoggora hattuudhaan hattuu jedhiin sagalee Waaqayyoo si deeggara. Amantaan kiristaanaa gadi baatee kun hattuudha kun. Kuni ajjeesaadha. Kuni cubbamaadha. Kuni sirrii miti jedhi. Yoo kana jette mormi kee muramuu hin danda'a akka maxmuqoo Yohaannis sana jechuudha. Maal jedheen? Ati niitii obboleessa keetiif fuutee kuni cubbuudha ennaan ajjeessite. Kanuma jedhee miti gurbaan kun maal balleesse namni kun? Agartee gaafa ati haqa dubbattu kasi ajjeessutu ka'a. Haqa dubbadhuuti Waaqayyoodha jiraadhu. Waaqayyoofan jiraadheette odoo of keessatti of hin ta'in hin jiraatin. Kiristaanni baay'een algaarra ciisee ofii miti gumgumaa bula. Abjuudhaan waan biraat abjoota yoo deemu ofiinis ofitti hin araaramne maali wayeetti wanni inni hojjetuu fi wanni sammuu isaa keessa tokkodha miti. Tokkoon bakka hojiitti gaafa dhufu haniyyoon kan nama ta'ettiin haati manaa namicha jechaa dhufe maaliif cubbuu hojjechaa ture. Isa santu as keessa jira wal lolaa jechuudha. Saniifuu irra caala sammuu keetii fi eenyummaa keetitti araarame. Eenyummaa ofii beekuun, of beekuun, seenaa ofii beekuun, qa'ee ofii beekuun, qabeenya ofii beekuun, mirga ofii beekuun sagalee Waaqayyoo keessatti eebba malee cubbuu miti. Saniifuu uummanni Oromoo eebba Waaqayyoon sii kenne. Waaqayyoon saba Oromootirraa ana uumuu keetitti booni. Waaqayyootu si uume. Keessattuu saba Oromoo immoo saba gadaa akkamii qabu? Saba gadaa naamusa dhala ilma namaa hundaaf qabu kana keessatti itti booni, ittiin jiraadhu. Amantaadhuma uumaa Kiristoos Oromoon qabu keessatti amantaa ati barbaadde akka ittiin gaggeeffanne si dhoowwaa gadaan ittiin bilisoomta bee eenyus si dhoowwaa dhoko kan si dhoowwu hin jiru mirga namaa kan tuqu hin jiru namni akka si bira dhufee si qeessa wajjin jiraatu kan godhu malee. Kana godhuudhaaf immoo biyya san keessatti akka kiristaanatitti kan waan tokko hin raaffatinaa kiristaan obsa kadhannaa fakkaatu obsa waaqessaa fakkaatu obsinee jirra bara dheeraa
Kana keessatti kan akka qeessu guddataa afaan hin dhumne kan akka qeesse eenyu jarri kun hin dhumne. Jarriin kunniin Waaqayyoon hin jaalatanii Waaqayyoon isaan hin bullee isaan Waaqayyoof hin bullee cubbuu keessa galan jechuudha miti. Ummanni Oromoo gabaabumatti keessattuu waan tokko beekaa. Ummanni Wallaggaa as far as I know 90+% they are Christian believers. Hin kadhatu Waaqayyo. Ummata Waaqayyoon kadhatu ajjeese Abiy Ahmed. Facebook kootirra seenii ilaali by the way. Addabi waraanni Oromoo ijoollee naannoo Amaaratitti mana yuunivarsiitii keessatti dhaanamanii mirgi isaanii sarbame gaafa qe'eetti deebanii mootummaa naannoo Oromiyaatti iyyatan mootummaan isaan dhaga'uu dide bo'aa maaloo Oromootti iyyanna nama biraatti eenyutti iyyanna jedhanii ijoollee bo'anii nama isaan dhaga'uu dhabanii Finfinnee keessa bakka bulan dhabanii Askoo bakka wayiitti walitti qabamanii rakkatanii bo'aa bulantu qawwee qabatee bosona keessa jiraata. Kanarratti gaafa mootummaan biyya sanii irratti sirbantaa kiristaanaa teessee yoo ati uumaa isaatti hin dhagaamne mataan keenya doma taane jechuudha. Wayim egaa akka wangeela Marqos boqonnaa 9 lakkoofsa 25 irra diidaa danqooroo jedhu san akkas ta'an hin duunne jechuudha. Amma kan argu waldaa kiristaanaa keessatti hojiin nuti hojjechuu irra jiru isaan kaasu duudaa taatanii maal taatanii jechuudha. Hin dhageessanii boo'icha alma namaan dhageessanii imimmaan namaan argitanii. Gadda Oromoon agartanii maalisin Oromoo taatan gadda Oromoon agartanii boo'icha Oromoon dhaggeeffattanii gurri keessan hin dhaga'u Waaqayyo fuulduratti gaafa jilbiiffatan homaasiniin hin jedhu Waaqayyo gaafa sagalee Waaqayyoo dubbiftan actually sagalee Waaqayyoon dubbifnu malee warra dubbisan jechuu kooti warri dubbiftan akkana isin hin jedhu namoonni baay'een waan hin dubbifneef jedheetanani saniifuu namoonni baay'een warri dubbisan kana yoo beekan warra hin dubbifne kana warra keessa isaanii sagalee Waaqayyootiin huqqatan kana kakaasuu irratti hojii hojjechuu qabdi waldaan kiristaanaa especially North America sagantaan qophaa'ee kanarratti taa'anii barsiisanii ummata kakaasu ummata dhugaa itti himu siyaasa keessatti hirmaachuun cubbuudha miti siyaasa keessatti miti bakka dhoqqee ta'e irratti illee kiristaanni argame innaan ta'e miti cawnaachuu eessatti barbaadamta bakka soogiddiin jirretti barbaadamta siyaasa keessa ajaatu jira siyaasa keessa tortoratu jira siyaasa keessa sobdootatu jira bakka sobdoonni jirutti warri dhugaadha dubbatan yoo arganne siyaasni akkamitti fayyada yaa dhooqo kana keessatti waldaan kiristaanaa gahee guddaa taphachuu qabdi kaniifuu ka'uu qabdu jechuudha kana kaasuudhaaf ummata barsiisuu qabnaa jechuudha warri Waaqayyoon carraa isinii kennee namoota hunda baay'ee barsiisuu dandeessan namoota barsiisa siyaasa keessatti waldaan kiristaanaa hirmaachuun cubbuudha warri jedhan seexana jarri kuni gabrummaa jalatti si bituu barbaadan dhiisi kana hin dhaggeeffatin kana didi ofirraa baasi saniifuu gara Waaqayyo sagalee Waaqayyoo dhaggeeffadhu sagalee Waaqayyootitti yoo sufte gaafa san sitti dhagahama badiin lafarra ta'e actually namoonni baay'een hattoota waldaa keessa kanan odoon dubbatin darbu hattoota kondoominiyeemiin kennameefiira hattoota yookaan warra hattuu wajjiniin wal fuudhanii firummaa walirraa qabu warra siyaasa keessa immoo si geessa siyaasa keessa hattoota kaleessa wal sobaniiru saniifuu tokko miidhuudhaaf jedhee mootummaa lagaletti kaan mana hidhaatti galcha hattoota wal soban isaan kunis nu dinqaniiru yeroo ammaa kana keessa warri kiristaana ta'an ka'anii ummata isaanii wajjiniin dhaabatanii sobdootas gantootas wal hattootas of keessaa gingilchinee buufne egaa akkuma faarfannaa ta'uu baatullee obboleessi keenya Galaanaa Gaaromsaa sirbaa miti actually ergaadha wala garra birraa jedheera birraa wala garra waldaan kiristaanaa qophaa'a baradhaa qophaa'a siyaasa keessatti mirga saba keessanitti dubbachuu keessatti cubbuun hin jiru dhaqeetti cubbuun leetee saba keetti argadhu dubbadhuuti du'i anaaf kanan dhuga saba Oromootiif falmachuun koo siyaasa keessa seenuun koo mootummaa Waaqayyoo keessa na hambisoote ammuma kana haafuwan ammuma kana kutannoon kiyya akkasi sammuun koo Waaqayyoo kootiif saba kootiif period nothing else kana akkuma sin jedhe kana warra Hinduu ta'e raajii keessan itti fufaa jedhaan warra isaan dhaggeeffatu angaruu galmana ni arge akkuma faarfannaan kiyya I think in a week hin dhufa ceetan arga jedheeraa waan ani argu mooyyuu achuurratti wajjin dhaggeeffannaa jechuudha walii qoodaa walii hirmaadhaa afaan Amaariffaatiin dhufa
Egaa warri kana hin jaalanne warri hin du'anuun jedhanis warri raajiin barreessan warri footoo wajjin jedhan ceenee argina jenneerraa gaa ceenee wajjin agarraa wal agarraa biyyi keenya bilisa hin taati biyya bilisa taate irratti immoo gadi baadee waaqayyoo keenya immoo akkaataa ittiin faarfannu gaafa birraan dhufu gaafa Oromiyaan bilisa taatu faarfannaan isaa qophaa'e immoo hin jira kan namni imimmaan hin faarfatu Oromiffaan kan qophaa'etu jira jechuudha. Ammaafoo diinni koo akkana dhaga'uun barbaada waan ta'eef darbeetan argaa jedheera nan caasii nan argas jedheera ergaa wajjin ilaalla kanumaa dhoko. Baay'ee gooftaan isinaa eebbisu yaada bal'aan ulaattanii fi waaqayyo gooftaan isinaa eebbisu nus maqaa dhaggeeffattoota keenyaatiin baay'ee isin galateeffannaa. Egaan dhaggeeffattoota keenyaa turtii keenya gara xumuraatti geessinaa. Dookter Girma waan jettan qabdu dhumarratti. Isumaan amma dhumarratti siin jedhe sanan irra sii deebi'a. Waan biraa ani jedhu uummanni Oromoo baay'ee du'aa jira. Isin warri miidiyaa keessa jirtani normally the very key oduunas hin ta'e tarsiimoo tokkoon taphadha. Waldaa Oromoo gaggeessitoota irratti hin xiyyeeffadha. Isaanan gaggeessa. Akka isaan dubbatanan godha jechuudha. Okay? Namni waan dubbateen qabama. Gaafii ciccimoo waan saba Oromootiif qaban isaan maali? Gaafii naa dhiyeessite kana kenniif isaani. Saba Oromootiif ilaalchisiin qabdan maali? Waldaa keessatti maal barsiiftu? Ijjannoon keessan maali? Sabni Oromoo irratti wanni ta'aa jiru kun kitaaba qulqulluu keessan akkamitti ilaaltu jedhaati isaan kana maaloo tuqsiisa. Isaan kaasu irratti hojjedha. Warra siyaasaa dhiisaatii warra waldaa keessa jiran warra gurguddaa kana affeera. Gaggeessaa haa ta'u, qeesii haa ta'u, koondomiiniyeemii haa bitatu, maalis haa bitatu, bahee gadu haa dubbatu. Gaafa isaan dubbate karaa tarsiimoo biraatiin gaafa itti dhufnu yoo dadhabne hoggaa saniin arginaa jechuudha. Yoo isaan yookaan naabaal jennaan yookaan iyyoo beennaan jechuukooti. Sani isaan irratti hojjedhaa hin jedhaa. Uummanni Oromootiif inni dabarsu filannoon dheengadda inni ta'ee jedhamu kun filannoon ta'ee ta'uus baatee uummata Oromootiif ergaan qabu. Filannoo uummanni biyya san keessatti bara mootii Haayila Sillaasee yeroo 5 godhameera. Bara Dargiitis godhameera. Bara Ihaadigis godhameera. Ammallee godhameera. Kanneen kana keessatti uummata Oromootiif bu'aan bu'e hin jiru. Badii malee, boo'icha malee. Kana qalbeeffannee Oromoodhaaf wanni bu'uu qabu, wanni nu kana dura hin yaalle maali yoo jenne waan tokko haa goonu. Biyya baddu keessaa Oromoo haa fayyifnu. Oromoo haa kaafnu. Oromoo akkamitti beekumsaan maal beekna? Badii fi bu'aa nu argannu addaan baafnee siyaasanis, dinagdeedhanis, hawaasanis haa beeknu. Oromoon yoo of danda'e maal dhaba kan jedhu haalaan maal dhabee maal dhaba? Hundaa qaba silaa. Hundumtuu kan isaati silaa. Kan isaa caalee kun gandaafuu ta'ee jira waan ta'eef jechuudha. Saniifuu kana beekne. Erga kana beekne kana xaanee immoo damee karaa nageenyaatiin, karaa amantaatiin, karaa adda addaatiin bu'aan isaa maali yoo Oromoon of danda'e maal argata kan jedhu kana waldaan kiristaanaa gatteessee laaluu qabdi. Addaan baaftee kana arganna, kana dhabna jechuudha. Soddummaadhaan addaan bahuu dandeessa. Wanti ati dhabdu sanuma wanni biraa wanti dhabdu hin jiru jechuudha. Soddaadhaan ollaa taata. Ollaa taatee jiraachuu garuu hin dandeessa. Barbaachisaa tikeetii qurattee kutattee fadhaqxee soddaa kee boordara irratti wal gaafattee deebita. Kana maswaatii godhuun barbaachisaa jechuudha. Isa ixaanee wanti ta'uu irra jiru kana yoo laalle maalidhaa? Oromoon murteeffachuu qaba. Oromoon amma murteeffanneerra. Filannoon ta'ee ta'uu baatee wanni nu barbaannu hin jiru. Araarri hin dhufu waan ta'e. Hundeen isaa amantaadhaan qulqullaa'uu qaba. Warra amantaa beekutu araara kana akkamitti ta'uu warra jechuu danda'u warra waa'ee araaraa sirriitti dhiiga isaanii keessatti galee fixatu dhimma araaraatitti waan namaa ta'u dubbachuu danda'a. Kana keessatti gochuuf immoo waldaan garee guddaa taphachuutu irra jira. Kana godhuufoo gaafa boru waan tokko ta'e dhuftee taphachuu hin dandeessu har'a hojjettaa jechuudha. Wanni nuti hojjenne borutti bahuu hin dandeenyu. Kanaafuu hojjechuu qabna biyya san keessatti. Oromoo fayyisuu qabna. Namni nagaadhaan ollaa ta'ee siin jiraata. Abrahaam Loox wajjin nagaadhaan addaan baheera. Anii fi si tiksee keenya sababa tiksee keenya wal lolleef wanyaachuurra ollaa taanee jiraachuu dandeenya. Waan barbaadde fudhadhu nagaatti obboleessa koo. Waliin jechuun hin danda'amu. Kunis cubbuu miti. Kunis sagalee Waaqayyoo keessa jira. Namni nagaadhaan wajjin hin jiraachuuf waan isaa ta'u fala godhatee addaan baafatee murteeffachuudhaaf Oromoo walii galuu qaba. Saniifuu Oromoon gara tokkotti dhufee akka walii galu. Kana keessatti waldaan kiristaanaa garee guddaa taphachuu qabdi. Hamma ammaa keessa jirtu kana yaadannoo qabadhaati itti hojjedhaa jechuun qabaa galatoo. Baay'ee Waaqayyo sinaa eebbisu Dookter yaada bal'aan ulaattanii irratti hojjenna waan ammas hin ulaattanis assaayimentii hin ulaattan irratti. Egaa dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya Dookter Girmaa wajjin qabnu
gara xumuraatti geessineerraa asumarratti xumurraa. Yeroo kan biraas sagantaa kan biraatiin Dooktar Girmaa wajjinii deebinee isinii dhufna. Sagantaa kan biraa qabanne amma sanatti nagaa gooftaatiin tura. Gooftaan isin wajjin haa ta'u. Dooktar Girmaa ulfaadhaa. Galatoomaa. Ulfaadhaa.